وعليكم السلام Ah, ورحمة الله وبركاته. nagaya abbo kaata siyala teenna mala kammo gona. Dayara na mal jettan. Asli nagaya mal kaata gafa نجمة intalle jaartiin nuudette iyya waliisiisa Oromoo liibii cufaa bakka jirtanii aslitti naa himaa. Maarree ammootiin Mubaarak Musammaa fa'aatti himaa. Maarree ammootiin na maakii oorootti himaa. Jara warri sargii gaggeesse ammootiin waan kanallee haalaalanii haa arganii. Ittima iyyaa أبو waliisiisaa liibiin haa شيخ dhufu hin jenne abboo. Yaa. شيخ الفيديو قافة إذن فوروف جتا صوفي كيساني سنويو مرامي أباك جت إرغاني شيخ ويت تكونو صوفي بتفي فوتنت فوتو مالي جري أما كونو والچكا چكا جرا مادر إنو نتي آرتي أبين رتي فوتي سو إدى جت قدينا قوتا لتسانيهو Haati dhiisi lafeetii biyya baqaa jirtaa teetiifuu ammootiin ka biyya Kanaadaa Ameerikaa si baasanii abbee horruu qotataa lafa qabaa dinnicha galchuun haa fuudhuu dhiisi maaltu si gahee miti ati dhiisii je'ati qabeenya maal qabdaa abbeetitti fuuta lafeetiyya. Maal jettan mata وچانا jalan amma abba fuudha jedha baqaa keessa taa'e. إيرا مو دبرتي سيني ديتي Babiyyeen keenya kinnoo amma abbaa ilmaa ta'e ishee kan roobe. Mucaan babiyyee maal jetteree moobaayila naa bitaa jetta. Moobaayila naa bitaa jedha qaallichi. Aypoonii haara abbeetu aypoonii hin qabanne. Aypoon moobaayil gaafa waggaa torbaa hoo maal jechuudha. Ammaan aypoon moobaayil sittil cicciyee. Rabbiin isinii haa kennu ka ilma hin qabnellee rabbiin itti haa kennu. Doktora gurbaan Doktor Zaakirii maqaan isaallee Doktor Zaakirii Oromoon itti baaftee jirti abaraanam. Mucaan ammootiin biyya alaatti baratallee Turkii kanatti barata. mucaadina argattanii Dhiira arganne onni kiyya aslii kiyya maal karakkaru edda naa jechuun ilmi hangafaa dubartii fa'aa ta'e ni hima hundu maal dubartiillee yoo nuu kenne rabbiin alhamdulillahi jechuudha osoo dubartii argataniillee bareeduma dubartii dhiira tartu jira kanuma rabbi amma Doktor guddina Zaakirii haa godhu maqaanillee akkasii miti maqaan isaa eenyu jettan bareeda zaakirii jira Doktor Zaakirii jaabaraan amma maal jettan bada yarana maqaalleen qabattu ati mee waraqaa wayii irra qabadhu yarana maal jettanam doktor zaakir sheekaa roobee baale hin dheerate ka maqaan maal dhiisi kaa oo dheerate dhiisi maal gootaree oo dhiisii ja'a oo dheerate maal jettan bada yarana doktor zaakir dhiisii ja'a. sheekaa roobee baale eshi haqiiqiyyaa irraa baaftanii Haqiiqiyyaa jettee Doktor Haqiiqiyyaan maali? Ati jarana maal jettan? Haqiiqiyyaan maali lafeetii yaasli? ilmoo dhabattee hoolaa irraa qalamsani ka haqiiqiyyaa homaa jettanii maal isinii beekan homanan isin ode jettan goonan Aslii kiyya lafeetii sila masgiinni kaluu sitti hin jiru moo sheekotatu Liibiyaa keessa hin jirre moo ammoo maaluma jettan mata jarana? Qiiqaa isaallee isin waamna akkuma sargii gaafa isinitti beeksifnee timirti beetiin haa cufamtu jenne san kanallee wanni marti haa cufamtu. Jettan amma masgiinni kaluu sitti hin jiru? Hoolaa qalanii irraa baasa wayii hin jiru sheektichi maal ta'e Masgiinni kaluu sitti hin jiru siin jedha maal abboo isin irratti mubaarak musammaa faarra mudawwara argaa hin jiru maa waan baran? waa'ee ilmoo natti himanii masjiida handaa waa inde maayii jiru. Haqiiqiyyaan maalirra haqiiqiyyaan ani haqiiqaa jedhama haqiiqaa dhalafeetiyya. Abdala fi hoolaa lama irraa qalanii. Amma kana isin dubimaan tolfatuu fi shaddaaf maddaa itti gootan malee yoo no bitaan korii mirgaan korii waan isin gaafadhe isinii galeera. Baaftan moo hin baafne? Feetu haqiiqiyyaas haa ta'u feetu haqiiqiyyaas haa ta'u waan fedhe haa ta'u. Amaluma sheekotaatii shaddaaf maddaa itti Teetirraa baaftee? Ani jaartiin garaan qabdu kaleessa wallolaa oole. Teetirraa baaftee yaa bara nama. Ma ijoolleen Teetirraa baaftee jedha bari ijoollee teetirraa baaftee. Haqiiqaan agamitti baasitti haa himnu haqiiqaa jechuun torbaanitti irraa bayaa irra caalaan torbaanitti dhalatee maqaallee torbaanii moggaasanii torbaanitti qalanirraa. Dhiira yoo taate irra caalaan korbeessa lama. Kanaaf isin gaafanne. Hagan ballaginitti hin baya yoo ballage hin jiru haga waytan ballaginiin gaya haga umurii waggaa 15 ballagu haga isiin hin ballaginitti irraa baafta. Amma isin irraa Irra caalaan baaftan bulii torba.
keessantu daa'ima. Asli eegaa jira asliin haadha gahu mubaarak masamma haadha gayuu ani yoo baasellee ammootiin waan masgida muluu baasaa jum'aa ammootiin nama waamee kullii warra jum'aa akka mana hin galle haqiiqaa ka baasu ammoo anaa miti aslii fi mubaarak musammaatu baasaa jennee lallabne Oromoo keessa eessa abbaa Daa'imni keessa ka'ee. gab jette ka Daa'imni ka'ee nuti. Daa'imni ka'ee nuti. ka Oromoo maraati ka saba Oromoo maraati isinii dhalate haqiiqatti kiyyaa dhamatti kiyyaa garuu isinii dhalate haqiiqatti kiyyuma duuduma kiyya irraa ba'e garuu ka Oromoo maraati ka saba maraati. Oromoo dhageettan. Tundubbii sirri amma. Bakka mubaarakii asli jettan santu naan taa'in malee amma akkatti sirri ka Oromootti sirri. Haadha. Oromotu mataa jedhee isin laalaa Oromotu ammoo mataa jedhee laalaa aslii faakiin nootiin Dr. Aslii fi Mubaarak Musammaa fuulduratti isin laalanii hangafa Oromooti isin bichaa miti Oromoon dhugaadha garuu Oromoo keessaa namni ammoo fuulduratti namni isin laalu isinii manni ammootiin dureedhaa isin mariidhaa namni ammootiin ummata kanaan deemu isinii. Hoolaan birrii meeqa? Hoolaan birrii ammoo 11,000 kashee kaaroobe ammootiin laalamee bitama 12,000 walitti 24,000 hoolaa bareeda binnaa waan hin taane hin binnu maqaa kennaaf hin ta'u maqaa kennaaf keessaniif illee. Isin sunnaa jala deemtan moo maqaa jala deemtan? Sun nama jala deemna ammoo korbeessa ammoo amlaheeni jechuu jira kaa korbeessa gaga ammootiin akkatti hadiisni jedhellee akkasuma. Waan laaftuun qalluu waan bareeda hoolaan doolaara dhibbaa miree amma 11,000 kun doolaara dhibba. Walitti hoolaan lama doolaara 200. Maa hoolaan lama lakkuu deemte jaartin keetichi maal ta'e? Lakkuu moo tokko deemte jaartin? Dhiirarraa lama bayaa irra caalaa akkasi shari'aan dubartii Oromoo eega ta'e hoolaa tokko kaayirootti qallaa hoolaa tokko biyyatti qalaa kama eega keessan qofan ta'in. Akkamitti baratteeti barumsumattu akkana deema barumsummaanu akkana deemaa yaa bara nama. Mucaa feenee finna kaayiroo mucaa feenee finna. Dhugaa. Isintu mucaan ka Oromooti jedhee kanaaf adda durummaa mubaarakii maaliin itti hirmaatu qaba waan jedhaniin nu anaa mubaarakasitti doolaara 50 walitti buufnee hoolaa tokko hin binna Oromoon immoo amma hoolaa tokko amma hin bitti isin tokko biyyatti baasa nu hoolaa tokko asitti qallee nyaanna. Walii nu galcha. Sunillee bareeda. Sunillee hin dandeettan yaada bareeda. Yaada bareedan dandeettani. Guys, hoolaa sheekticha binnu dandeettanii? Hoolaa tokko bituu fi koyinii 20 qofa. Dhibbaan onne. Hin barbaadu an koyinii illee hin barbaadu. Nama takkarraa saantimii takka hin barbaadu koyinii takka akka hin kennine abaaboo takka akka hin kennine. Doolaarii baankii sargiin isinirra akkuma hin barbaadu koyinii hin barbaadu. Doolaarii baankii hin barbaadu. Baankiin ergite ofii mataa keetiin dirqama sirra jiru kun dirqama Oromummaati. Dirqama kee baata kun. Dirqama kun jiru wanni akkasii dirqama keeti asli. Abaaboo takka hin barbaadu asirratti abaaboo takka hin barbaadu. Ilillii takka hin barbaadu. Dirqama Mubaarak Musammaatii fi Diktara Asliiti Dr. Aslii. Mubaarakitti ishee godhaa fida. Anka kaayiroo bita Mubaarak biyyatti erguuf. Yaa Mubaarak ammoo duuba jiraate amma kama biyyaa biti. Awwala warri biyyaa haa nyaatu biti. Biti ija borillee jummaa guyyaan jummaadha. Bor guyyaan jummaadha. Yaa biyyaas biiti. Ani kaasiin bita Mubaarak biyyatti haa ergu. Ani gaaf durallee suufii bitee maalidha? Osoo guyyaa san suufii bituu baadhee sargiin kun hafee jiraate maal qabaabbo? Du'ee wacee. Sunu akkasumatti ta'a suufni keessuufa asliitii jedhamee kinoo maqaan irratti barreeffamee akkasitti ta'a haa taa'u jenneen gaafa jaartii lammaffaa yoo rabbii rizqii godhe suufuma saniin itti daggamna haa taa'u. Daggamachuu feetanii?
Ganaadhaa suutaa siin jedha maal mucaayoo ganaadhaa siin jedha maal taate fayyaan qabdu ishee ati kalema fuunee miti maal daggama. Waan daggamuu kan jiru dubbii sarara gadi hin dhiisiin hoolaa irra jirraa hoolaa naa bitamuu kalqiin jum'aa bahu akka jiruun haa nyaatu gara manaa akka hin gallee maqaa Dooktor Asliitii fi maqaa Mubaarak Musammaatiin saantimii takka hin baasu wallaahi saantimii takka hin kakadhaayyuu saantimii takka wallaahi hin baasu.